Mabbaan ammas jaartii lammaffaa ni taataafi gaafii takka. Hariiroo jaalalaa oduu si dhiyeesse irraa taqabbalta. Kun qulfiinsi harka jirti jechuudha. Dhageesse? Kan itti aanu immoo mabbaan akkasiin kun inni khiyyaan malli galeetiif jira haa jiraatu jiru isaati gubatus isaa kan itti gaafatamus isaa itti fincinqinaa jechuun barbaada. Maali ennaani karasti mi'aawu abbumaa bee karatti maallaqa argadhu jee fiiguu jiraa miidhamni kun maallaqa fadha. Yoo dandeessan lakki kara kanaanis ni jiraattanii walitti qabdanii itti kannitanii kara kanarratti deebisuu. Lakki kara naan akkatti akkana sii goonattanii halaaka sin kaayinaani. An dhugaan isin hinjaa. Dhugaan jirtu tanuma. Wanni wal cinqaniif hin jirtu. Kan amala isaa odoo beektanii kisa mara akkas jechuu miti. Karri ittiin yaa ni beeka aarifaa dhugaatti mabbaan isaa galtee jirtan akka kiyyatti maali ennaani maallaqa barbaada. Jiruu isaa firraa jiru barbaada. Akkatti jiruu isaatti firraa jiran kara kanaan ni jirtii argee jira maallaqa. Meemuu ta'uu naaf addu. Abazar? Mana guys, jual jira mere ge fada boga fada me usinjina ni. Aku nak tadi. Sama lu mana simba. Yo ja mana guys aku Bama sokanya dokuta. no lagi yo mana guys emergency way tu muda temuti. Apa cuma lari ni rekaba cuma lah gafat dah. Kasi abo gafat dah juga ada Allah gafat dah. Mari sin rakko na mana baru betul yo mana guys aku dah me kabati mal beda. Ustaz Abu Zar. Sheikh Abazar. Awon waqf tan mo. Abazar. Oh ya aku ni kapan nak wallahi kan dia kabu kapan nak. Imsa kanya ni dekam nak ko Sheikh Abazar. Ma de fatem mutra khata barabu mutra khata. Baka gaggabsan dirman da orobo. Amal jet. Ni taga. Sagal oh nage kabana na yan aku nage kamnu barban. Aye satu. Namas sila bobe sene di fam. Namas sila bobe sene di fam. So amma dubbii khalifoon jota karatti as deebina dubbii ajandaa mama baane irratti jechuudha. Maarree kana maarree ittiin as deebi'a maarree naa godhaa maarree akkasiisanii fi ammas deebiseetiin ijoollee diinis akkas godhee kana godhaanii mama baan kutee jira amma hin agarru. Akka feenetti illee osoo galaana karaa biraatti qabdanii maallaqa kana argeemi kanarra abbaan fedhasichi garagalchuu hin danda'u. Yoo imaanni isa keessatti hafe isa deebisee irraa qusate malee. Tan akkasii qabadhu. Immoo gara jaalalaata keessatti immoo qulfii harkaa qabdu inni jaalatu mirga qaba namni nama duraan jaalatu kunuma jaalata eegam fuudhallee nama jaalanu sani eegasen heerumtallee nama dubbifna gisee gari amala jaalalaati garuu bakka tanatti booniyyeen shari'aan teenyalee nu eeyyamtee jaartii lammaffaa anin taaf yoo qabattu taate rakkoon qabu maal godhe wal cinqinaawu wannummaan booniyyeenis na akkasi godhan wanni inni ta'e caalaa ka booniyyeen taatiin jirtu isaarra ta'eewu. Sigale yo ma boniye abarenne mubbaan irraa arganne malee boniye waan taateen qabdu. Kanaanis akkasitti miyyoo jabeessaan isin jechuu barbaada. Maal jettate khalifa asirratti maal gargaartee maal godhuu dandeenya? Oh okay. Abuzar tifufta Abuzar kana me nama jabaadha me nama nuqu jira. Duraan dursee carraan kennuudhaaf galatooma. Ani wanni na dhibe anumaaf isintu na dhibe. Haasofni kiyyoo isin gale anaa fi isin. Ummanni kuni jiru de magashe ni kunis. Jiru koy ajanda masani Hamza koy ajanda masani anaaf sinu dhibe sin jechuun ajanda masani rasi. Hamza Hashim. Ummanni kun akka gaafa nin fitadha dubbii baan dhoorgan gara dhoorgan jedhani koy Hamza. Ayye meyase ayyaka. An dhugaa jirtu sinima ummanni kuni ummata akka gaafa jannanni karaa shawaa deebite jedhan ajandaan nu godhate hadhallee akhira aga dhuma ajandaan nu godhataara. Ummanni kun jaalattanii jibbitanii walii dawwalanii maal jennee ajandaan qorre walii deebinaadha. Kaleessallee hirriba nu oolchanii hirriba nu bulchanii waan hin taane waliin haasa'anii ofii wal mari'atanii amma illee ajanda haaraya fuudhanii nu taphataa jiran kana beekuu qabdan isinillee galuu qaba. Qoy fitadha qoy. Waan jirtu dubbadha fitadha. Lammaffaa namni awwala nikaaya hidhate qoy fitadha qoy lammaffaa namni awwala nikaaya hidhate Muhammad Bayaan bichaa miti namni gadhiisas Muhammad Bayaan bichaa miti wal fuudhuun dur jirti wal gadhiisuun dur jirti karaa shari'aa rabbiitiin hidhate shari'aa rabbiitiin gadhiise deebi'ee abaarsi Muhammad Bayaan kun mucayyoo tanarratti hin ta'a yoo jenne olomaa agaafachuu hin ta'u san olomaan addaan nu baasu gizema hunda immoo namoota kana ajandaa barbaadanii namoota kana raasuu namoota
kana maal jechuun namoota kanatti taphatuun annaan gal kaleessa guyyaa meeqa namni gurzaa dhabee maal jedhee inni maraate ani gurzaa bulan har'allee gaafa addaan baanii inni bultiin hidhatellee ajandaan kun dhufe ajandaan ta'uun akkam nuti ajandama kana nurraa bu'uu didee waan jedhu ani gaafii isin gaafachuu barbaade. Safuu kee eeggadhu, amantii kee eeggadhu, haadhaa fi abbaa kee eeggadhu, haadhaa fi abbaa namaa eeggadhu. Ani hagasuma siin jettu barbaada. Amantaa eeggatu itti jiran takkaa waa'ee amantaa irraa dubbadhee guyyaa tokko irraasee illee hin beekan. Lagee maama bayaan siigalee miti waliigallee miti anaaf hatama waliigallee mi. Aadana namaa irratti waliigallee jirra. Muuziqaa irratti waliin gallu. Ani badde gom muuziqaa dhaggeeffadhu hiraar cinqii kanan dhiisaaran. Maallaqa waan jaangaran sagadhaaran. Amma kana tuwara muuziqaa jijjiirra dheessuun baale. Awwa kana jechuudha. Wallahi wabillahi. Alaa biizikillaahi tatma'innul qulub. Akkumatti baara akka waan hudhamuudhaa deemutti. Qur'aana rabbii dhaggeeffadhu ni fayyita. قرآن ربي دقيفدني فيتا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة من دبيتنا فسري دبيتنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة أتمان الرفسرنا قائمة أتمانو سيتو الرتول شاتر أنا تسيون أنا غافة أنا يرجع غافة سان كهدي فساري واتب كن دبدون دوبا قرآن ربي فيسادا واني هجا قرآن ربي قلبي نمات اللي قريتشته فنجرو يا بولا زغي يوفيفو أما مالك أرجعنا لا الآخرة وينيا واتكشف ربي الحمد لله إنجا والله بالله أرجعنا والله وبالله نمنك قيادته يا أشدي بربين إيمانا قوته سيف قبقر برأتي وان مالك أنهم بيتهم نك أبدابر وان مالك أنهم بيتهم إسلام ما كبدابر ناقي نما هدو ربين إسلام ما كنا روتي سي خن نبر مهما بيان أستاذ ناصر تربيلي هارتي ولا أنهم بيتهم نك أبا قروا مالك أنهم بيتهم مدابي همزة كتادا نابرادو أستاذ همزة كتادا نابرادو قيد أما خيسو ما جراتي أنا جت إيجي في كتاب سنلي كويا والدبيرين مرسو حافظة تستني دروقي تي ولدي إيجا ماما بيان مامي أتي وان قتي هنك أبني قتي إتي هنك لك هاومنك أبداب الربي صداد وتي إسلام ما بريدو قالي روحي ميك اتباتي ماليني أتي أرقها فتوخون إتبه أولك أبدابر شاقون أسكوبا دفع شفرو ساقو فاقرر يو دنديسن تاتي isin obboleessi keessan akka daangaa irraan baane yoo barbaaddan keessaa walikoota miidiyaa kanarra bakka namni amala waliin beeyna Muhammad Bayaan miidiyaa irra dubbisuurra balaan samiitu itti buuturra wayyaadhaaf miidiyaa irratti waan akkasiin fudhatu yoo dandeeyame guruppii hidhanii keessaan maal rakkateeyanii namoota aanaasaa ka isa dhiyaatuun dubbisan yoo dubbisan malee as gubbatti ni gorsina yoo jaan namni kun nama barate والله ما بيان إسنا أما أزيرو كان هند تعالى مدينة نبرت حمزة شيخ جابر رايقلي أستاذ أبو صبر الدين أو حمزة هاشمين نمو معزقب بعد الرمز أنا أبو مفيت تعالى مدينة برت نمنكون هيا نمدين برتين نمدين بكا متان ساوي ما بنت تسديات ترالتا لكن ستي مجرا أتشيكي بدو وجدي والله ولا كبرين والله العظيم رب الكعبة so namni kun jaalala keessattis ni miidhame wallahi jaalala keessattis ni miidhame bultii keessa seene akka inni barbaadu ofii ta'u ani immoo guyyuma guyyaa ani kanumaan fi akkaan barbaade harkadhee akkaan barbaade ta'ee jiraadhu kunu waan takka lubbuun gaafa naawwite bakka lubbuun bakka waan hin taane na dhiibdi waan ani hin dandeenye na faana na hirkifti so akkati barbaadde kunis akkan taane keessa sina qummala mucaa kana gatteessifnee haa dubbifnu kalee waan nama himate agartanii jirtan amma nama tokkotti manni inni himatu kuni miskiina meeqaan tam karaarra jiru kan waan nyaatu hin qabne huni jira isa gargaarraa minaamin kun kan fiifuu mana qabuulaanatti kaayaa booyaa faa warra jee isa qeequ jira akkasii miti namni tokko diin kana keessatti yeroo isaa fixee diin kana barsiisaa ture gaafa abdii muratu gaddeebi
biyya akka ijoolleetillee biizinesa kophee riguurraa waan adda addaa deemee reetii suurraa waan akkana kanarraas gaafa qalbiin isaa guddattee maal jee hamileen isaa gaafa cabu dhumte dhagas si dhiibdi hamileen ilma namaatuun gaara si dhiibdi gaayis walii hubannee yooniif mucaa kana ni jiraa miti waan inni qalbiin isaa barbaadu san goonee fi kara diin isa deebisnee irra wayyaadha malee as gubbaadha maarree abaaree mirroo abaaree namni akka inni hin abaaree barbaadu isarraa fagaachuu bakka. Stay away from him. Yo isarraa nagaa ta'uu barbaadde. Nageessu isarraa ta'uu barbaadde isarraa fagaadhu. Inni leen dhufee sun tokko amala maama bayaanni beena. Dhufee qoofee isaa qayyate dheenya kana raapara ta'e baay'ee qoofee isaa qayyate kadri isa itti banatee qama. Si galte? So wanni kun I think waan isa yoo kan arraba isaatirraa jecha isaatirraa najaa ta'uu barbaadan taate irraa fagaadha. Yommuu kan isa dhiyaatan taate guruppiin hidhaa doolaara 500 wal qabneeti ulaa manatti keenyaa fi deebi'eetiin ijoollee barsiisaa kan ulaan atti kaya isin je maal abbaa keessanii barbaadan achi jirra hay ummanni kun kan fadhasa Khalifa ani waasi gaafadhu maal na gaafatta digumatti taphati dura dursoo gisee dura dursoo seentuu maal jettee namni mirgan qabu jette kasimi mirgan qabu mirga waan namni hay mirga qaba booniyyee mirgan qabdu mirga guutuu qabdi eenyutu qemooniyyeen obboleetti teenya dirqii godhu jira haayee ati amma dura dursu kaasoo jiru sulaa dhageessi isa kam dirqii godhee isii abaaree isu galee wanni raasoo jiru kana isii abaaree hireen ta'e takkan taatu ati addunyattis akhirattis ibiddaan gubattaa si galee ani si abaareetiin jira waan akkanaa haasoo ture si galee isin mirgan qabdu wanta katanii isiniin wanta rame dubbiite tan akka lamada dubbattanillee wanni hin barbaanneef obboleessa waa hedduun isin haasaa qiyya keessatti mucaa tana gaafa umraa dhaqallee du'aayii godhuufii ture akka gaafa du'aayii godhu san hiitee jirtaa maaliif du'aayii gootaafii jettanii gaafanne sa isin oromoon ture akkam gaafa san du'aayii godheef yaa booniyyee jeen aboo hajarul aswad qabatee du'aayii godheef wongooneef ma gaafa hiitee jirtaa maaliif du'aayii gootaniif hin jenneen akka arrayoonii fi inni jaalala keessa seenee kan gartee miira keessa seenee abaaru taatu aboo akkumaan isin hin jeessan guruppii hiitanii keessaan maan gaafatanii mucaa tana lamada abaaraa jirtanii bar inni tara takka abaare oromoon takka abbaa ifan rabsa takka namaan namaan rabsa lammata abbaa ifan rabsaadha dubbiin si galte keessaan dheeyxanii mucaa kana waatti himuudha malee mucaan tun intala dubaraati ganaa waa hiree eeggatti obboleettii teenya gara amantii biraatillee gama keenya dhufne faamilii isii warra isii dhale caalaa fiqqabuu qabna hamtuu sii dhoysuu qabna toltuu siitirra jajjabeessuu qabna mucaa tana guddifachuu qabna jenneeti keessaan dheenee gorsine malee as gubbatti maama bayan gana ajandaa biraa fidee dhufa aya amala maama bayan hin beektan isin as gubbaatti teenyee gaafa ni abaaree bar jennee dubbannu gana nu kana takka akkam gootana akkam gootana haya Khalifa amma surprise takka ustaadaan zaanuu si qaba haala kana yooti haala kanaati yooti Abu Sabraddinis manguddoo ta'uu deema Hamzaan dubbisuu deema keessaan dhumuu deema aruuza kiyya siyyaama booniyyuu inni akkana booyuuf anaa fuudhuu deema akkam biraa laalta. Tiyyaan booyuu jira tiyyaan waan hin taane an deeme boo Hamzaa Sheekh Jaabir maal qabnu jettati. Laki Ramush qabeenya namaa gad deemtanii hisaab dammanni kun miliyoona 2-3 ni baasa gaafa jettan xiqqoo hinaaffaa fakkaatti waan namni qabu kanallee namaa qooduu dhabuu fakkaatti. Ha gargaaru nuhi maallaqa keenyaan gargaarra ha inni silkii isaa dura kaayee gargaarsa nu gaafatu silkii ati hin binnee fi gargaarsa maallaqa isaa fi afaan isaatiin taa'ee kadhata inni gattaa'eetuma silkii isaa dura kaayee nu kadhachuu isaa sanuu quudhuu fi dhabdee mana inni jaarrate laffa'ee jaarrate san quudhuu fi dhabdee maallaqa hammana baasa maallaqa hammas baasa jettee sooshaal miidiyaa irra dubbachuun kee xiqqashoo akka nama guddaa akkaan si beekutti si madaalu waan sin taane dubbatte taa akkanaa jee tan lammaffaa namni akka magartee gaafa maamaan silaa soitu waan majjii bakka koortii guddaa tokko mana murtii guddaa tokko keessa taa'ee haasa'u jiruun na fakkaatte muciyoon abbaa feete dubbisuuf abbaa feete dhiisuudhaaf hanga haadha mana keetiin taane takkatti mirga guutuu qabdi waan akkasii an foloorsii kee waan hin ta'eef waan akkasii san sirraa dirqama hin qabdu I have to finish it obsi hangam fitadhu obsi followers namni hundi follower goone jala taa'u jira booniyye namni hundi follow goone jira namni yaadu gaadha waan intalti islaamaa takka waan baalagee waan badduu godhu namni hundillee waatti hin gammadu garuu isiin fedha kootii fedha siit social media tirra siitirra seesee waan barbaadde jechuuf waan barbaadde godhuuf mirga guutuu qabdi yoonii fi ilmi shari'aa rabbiitiin hadiisaan akkasi gatta'anii gorsanii walii himan malee sanuu akkana janii daarektii walitti himurra
hadiisa ragaa godhatanii wanni hadiisa fayyadamaniif gaafa namni waa dubbatu waan dabreerraa akka waa baratanii akkasi karaa saniin tasgabbeessanii walii malee akkasi karaa hin taane deemanii walii hinaafanii wanni takka dhugaallee fakkaatti hinaaffaa nama duraa fakkaatti ati makkaachuun mala gaafa mana namaa shallaydu waan namni irra guddaan ni hinaaftee siin jaa miliyoona 3 ni baasa miliyoona 4 ni baasa gaafa jettu ni hinaaftee siin jaa namni kanaafi ati nama guddaadha namaa nan beeku yoo guyyaa keessaa wal dhabneetillee bilook si godhe bilook ol goone so hara san hin deemisin jechuu barbaadeeti thank you Khalifa ايش حبيبي Khalifoon kun gaadamiina keenyas haasawas ni beektaa sumaratti dhiine odoo nuti jabaa keenya nugaa akkatti nama walitti wanti akka qeerransatti wanni hin jeeni bilooko jalaa wal baasate afoonaan illa waliin jaa Ahmad ከዛ በኋላ tapha keessan eegaltanii jechuun waa walii buddee qabdan. Afoona lillahi yoo Ahmad afoona lillahi ustaad Ahmad afoona lillahi ayya kami kasitti wallahi afoona lillahi waa'ee afoona lillahi itti deebina meesa kana xumurra dura. Kuno hin jiru bar mee ati yaa isaanii qabdeeni ani dubartiifillee ni qabama dubartiifillee namni tokko dhaabbadoo naan jeniin dhaabbadda haya ustaad afoona lillahi dhageeffadhu gaa. Hin jedhu. Maaliif hin jennu? Waan hin jenneef hin qabaa. Ustaz wallahi kuno bilogo jala ille sibase kuno wallahi habibi kuno wallahi sibase rabbi sun sodaadhuti kuno sibase ya kuno wallahi follow si gode follow na deebise ya rabbi jechan dhiftu namaaf hin dhiisu akkatti waa dhiisaniif akkatti hin dhiisne jira. Aboo rabbi jechaa sin jaanii bar hay isa damma dubbatte deebiin kennee ka'a dhaggeeffadhu waan meeqa hayyee rakkaanillee nama ustaaz amma anillee suquufete jira wallahi lazim amma khalifa guddaan kun wallahi ibsa yoo wallahi ani namni tokko dhaabbadoo naan jeniin dhaabbaddan an dubartii yoo dhaabbadoo naan jettanii dhaabbadda wallahi rabbi bar miidiyaa irra waliin dhuftan lafatti walitti dhuftanii bilayyaa kiyya waliin agartanii bar Khalifoon jedha ibsa please mee na yaamte maaliif kaanfatta Khalifoodhaan jette yoo amma keenya haya akkami akkasitti silan si waamen Khalifoodhe amma miti sila yuus Khalifoodhe man si waame dhaggeeffadhu kuno haya kuno yoo hayyee batterratti hin deebiin Ahmad please deebii bar ta deebii nu dhimne bar majammara garaan keessan haa walitti saafii ta'uu isin ilma dhiirati maal irratti jaa qabatanii akkasumiti maal irratti yoo walitti nu araarsu barbaadde dhaggeeffadhu maal irratti wal dhabdanii si galaayira jedhiitii akka biraatti nu araarsi. An dhaggeeffadhu ana akkuma dhiirratti hin deemuu barbaade akka yookaan shamarran walitti araarsuudhaaf dubbii kana keessa laaqanii dhiirti takka bakka itti walitti aartanii beektii rabbumaa jecha walii dhiisaa jeeni hayaa jee Khalifoon atis rabbumaa jecha hayaa jechuu si galee yaanni keessanillee walii galuu dhaba wal galuu danda'a. Kan achuma dhiiftanii afoonaan illaa ta'u obbolummaa kabaja keef jedhee osoo musliima taatee guyyaa namni waliin dorgaa jaamu akkamitti ati ani odaan jiru wallahi odaan jiru Khalifoodhe salaama kan inni dhiifama sinti akkamitti dareed dhiifama hin godhu naman dhiifama godhuuf qaba naman hin gooneef qaba mirga koo ibsa dhiisi bakka dhiisi